Gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo fi Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Gannaa keessatti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo gurguddoo argachuu beeksise. Godina Harargee lixaa Bordoddee keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota mana hidhaatti guuraa jiraachuu himan. Godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota saamuu hammeessanii jiraachuu himan. Raashiyaan haleellaa misaa'ilaa 41 Yuukireen irratti raawwattee jiraachuun himame. Adoolessa 19 2026 ashamaa harka fuunee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota saamuu hammeessanii jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota saamuu hammeessanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP ganda Heellaa Seeroo jedhamu keessaa qonnaan bulaa Abdul Kariim Kadir jedhamu jalaa qabeenya mana isaa keessatti argamu guutumatti saamuun Haji Nuuraa jalaa immoo horii lama saamanii deemuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunneen yakka dalaganii qabeenya isaanii saamsisuu hojjetanii kan hin qabne yoo ta'an, cubbamtoonni yakkamaa gochuun ilmaan Oromoo hiraarsan kunneen deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti maqaa jedhuun akka saaman ibsaniiru. Aanicha guutuu keessatti murni mootummaa waltumsuun hannaa fi saamicha irratti bobba'anii kan jiran yoo ta'u, sababa kanaaf jiraattonni hundi akka itti bahanii galan dhabuu yaaddoo hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo fi Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Gannaa keessatti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo gurguddoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Jajjabeen sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo fi godina Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Gannaa bakkeewwan lamatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Abdiin sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Sayyoo keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reefi gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa kaleessa adoolessa 18 bara 2026 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Qanqalchaa keessatti humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa sakattaa woboo jedhuun magaalaa Dambidolloo irraa bobbaatee irratti tarkaanfii cimaa fudhateen humna diinaa du'aa fi madoona dhabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Haaluma wal fakkaattuun itti fufee abdiin sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Jimmaa Gannatis tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Woboon zoonii lixa Oromiyaa adoolessa 17 bara 2026 godina Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Gannaa ganda Gidaamii Damshoo magaalaa Kambii fi ganda Guddattuu keessatti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti taasiteen humna waraana PP du'aa fi madoona dhabee injifannoo boonsaa argateera. Woboon tarkaanfii cimaa akka bakakkaa diina irratti fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 27 battalatti ajjeesee 21 madoo cimaan rukutee injifannoo galmeessuu ajajaan woboo bakkichaa ibsaniiru. Wabiin sabaa woboon tarkaanfii fudhate kanaan meeshaalee waraanaa qawwee AKM 20 hidhannoo guutuu waliin hidhannoo qomaa 8 uffata waraanaa 60 fi konkolaataa tokko dhuunfachuun kophiilee waraanaa hedduu dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Harargee lixaa Bordoddee keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota mana hidhaatti guuraa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee ganda Sabbaqaa jedhamu keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP adoolessa 14 2026 namoota nagaa qabanii hidhuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namoonni hidhaman kunneen maqaan isaanii Aliyyi Ibrahim, Muhammad Hasan, Muhammad Ahmad Golee fi Basoo Muhammad Roobaa kanneen jedhaman ta'us jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru.
sababa waraana bilisummaa Oromoof daandii taatanii ganda keenya galchitan jedhu yakkanii mana jireenya isaanii keessaa qabanii guyyaa 3f waajjira ganda argiitti erga tursiisaniin booda adoolessa 17/2026 gara waajjira poolisii aanaa Gumbii Bordoddeetti geessanii hidhatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa feeraniiru. Maddeen odeeffannoo akka himanitti namoonni waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP kanaan hidhatti darbataman kunneen namoota nagaa jiruu dhuunfaa isaanii qofa irratti bobba'uun jiraatanidha malee hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamuu kan hin qabne ta'uu ibsuun murni maafiyaa PP garuu badii tokko malee namoota nagaa kana yakkanii hidhuun kun jiraattota gandichaa cufa mufachiisuu irra darbee yaaddoo hamaas hawaasa keessatti uumee jiraachuu namni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise ifoomseera. Raashiyaan haleellaa misaa'ilaa 41 Yuukireen irratti raawwattee jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Raashiyaan haleellaa misaa'ilaa 41 Yuukireen irratti raawwatte. Ibsa waa'ee suuraa haleellaan Raashiyaa tibbana bakka namoonni jiraatan dabalatee haleeluu himan kantiibaan magaalaatiif. Raashiyaan hoomaa misaa'ilaa pilaastikii magaalaa guddoo Yuukireen Kiiv irratti raawwachuun nama tokko yoo ajjeeftu yoo xiqqaate namoonni 14 madaa'uu aangaa'onni himan. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelensky haleellaa kanaan haleellaawwan jabaa pilaastikii jabaa Raashiyaan raawwatte keessaa tokko jechuun ibsan. Waraanni Yuukireen misaa'ilaa 41 itti dhuka'e keessaa 18 ofirraa qolachuu hime. Dirooniiwwan 108 illee qolatamuu beeksise. Gama kaaniin Yuukireenis Raashiyaa irratti haleellaa itti fuftee jirti. Bulchaan bulchiinsa naannawa kibba lixaatti argamtu Stavropol haleellaan diroonii Yuukireen paarkii industirii irratti raawwatte ibidda qabsiise jedhan. Oduu birootiin hoogganaan olaanaa Iraan mujtabaa Kamanee US irra deddeebiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu sarbuun mallattoo Tiraamp gatii akka hin qabne agarsiisa jedhan. Mujtabaan ergaa kana kan dabarsan barreeffamaani. US wal dhabdee kana hammeessuufiiti jechuun kan himatan hoogganaan Iraan kun Iraan Waashingitaniif barnoota hin dagatamne qopheessiteefii jirti jedhan. US fi Iraan waliigaltee waraanaa kana irratti xumura gochuuf haala mijeessuu kan mallatteessan waxabajjii darbe ture. Gama UStiin kan waliigalticha mallatteessan pirezidaanti Tiraamp yoo ta'u, gama Iraaniin pirezidaantii biyyattii Masuud Pezeshkiyan turan. Haa ta'u malee garaagarummaa torbaanotaa keessatti biyyootni lamaan wal dhibdeetti deebi'an. Tiraamp torbee darbe gaafa roobii waliigalteen yeroo dhumateeraaf jedhan. US irra deddeebiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu sarbuun kan himatan mujtabaa Kamanee kun dhugaa qabatamaa tokko agarsiisa jedhan. Mallattoon pirezidaantii Doonaald Tiraamp gatii akka hin qabnee fi amanamummaa akka hin qabne agarsiistuudha jedhan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.